Tokkoffaa dubartiin yeroo sanii Haacaaluu wajjin turte Laamroot Kamaal kan jedhamtu shakkamtuu keenya tokkoffaa turte bilbilaa fi hordoffiiwwan adda addaa eeruu arganneen daballee namoota dhiirota lama bilbila isaanii hordofnee qabanneera. Isaan qabannee qorannaa isaanirraa itti goonen immoo namoota biraa akka qabnu qorannaan keenya nu eeree jira yookaan immoo nu qajeelchee jira. Waliigala yaa jalqaba ati jalqabaarraa jalqabneetoo qorannaan adde Laamroot irratti goone warra naannoo galaan irratti amma kallattiidhaan ajjechaa Haacaaluu irratti hirmaachuu isaanii amanan kana qabuudhaaf isaan irraa arganne jechuudha. Maqaan beekan malee bifa himuu danda'anii jiru. Wajjin turte waan ta'eef kellaaffattu isheen ijaan arguu ishee isarraa kaanee namni akkana naannoo san jiraachuusaa ummata galaan wajjin haasofne isaanis namoota kana abdii fi kabbada kallattiidhaan dafanii eeruu dadhaban malee xilaahuun yaami eeruudhaaf baay'ee sa'aatiin jalaan fudhanne. Kanaafuu isa qabannee barbaacha gooneen bakka dhokatan irraa arganne.